argina kan kana caalu Yesus nu agarsiisa warra nu mormaan hunda isaanii injilbeeffachiisa yeroo mul'annu ga'ee jira ol baana gaaratti nu dabarsa Yesus dhugaadha ulfina caalutti. Kabajamoo fi jaallatamoo maatii Waaqayyoo bakka jirtan maratti nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Guyyaa har'aa faarsaa gurmuu faarfattoota Yidiyaatiin qophaa'e ilaalchisuudhaan namoota faarsaa kana keessatti qooda fudhate waliin gaaffiif deebii taasisnee jirra. Isinis hanga xumuraatti akka nu hordoftan kabajaan isin affeerra. Duraan dursitee waamicha keenya kabajjee gaaffiif deebii nu waliin taasisuuf heeyyamamaa taatee asitti argamuu keedhaaf guddisnee si galateeffanna. Tole anis keessummaa kabajaa nu gootanii asitti naaf hirmaatanii guddaan isin galateeffadha. Faarsaan afaan Oromoo gurmuu faarfattoota Yidiyaatiin hojjetamaa ture yeroo ammaa kana sadarkaa xumuraarra ga'ee jira. Akka atis akka nama faarsaa kana keessatti qooda fudhatee tokkotti miira akkamiitu sitti dhaga'ama? Tole miiraan qabu miira gammachuuti. Aarsaa hedduun itti kaffalameera. Wanta kanas eeboo guddaatiin eegaa turre. Har'a garuu sadarkaa kanarra ga'uunsaa guddaa na gammachiiseera. Ayyee galatoomi. Egaa hojiin kamiyyuu dadhabbii fi aarsaa hedduu akka inni gaafatu beekamaadha. Hojiin kun dadhabbii hedduu booda xumurarra ga'ee arguu keetiif jalqabaa kaastees nu waliin maqaa turteef gammachuun kee akka waliigalmaatti? Akka waliigalmaatti namni waan dadhabe tokko yoo ijaan argeetti gammada. Anilleen akka nama tokkootti aarsaa sababiin itti kaffaleeruuf wanti kun sadarkaarra ga'uunsaa guddaa na gammachiiseera jechuudha. Ishii galatoomi. Hojiin faarsaa kun maxxansa yookaan albeema jalqabaa akka inni ta'e beekamaadha. Kanaaf gara fuulduraatti maaltu godhamuu qaba jetta? Gara fuulduraatti maxxansi kun maxxansa jalqabaa ta'uyyuu malee yeroo jalqabaa keenyadha. Wanti kun nuuf jalqaba keenya sababii ta'ee fi kaleessa dheengadda namoonni nukkee dhaabbatanii beekumsa isaaniin maallaqa isaanii nu deeggaraa turan ammas kan itti aanuufis nu deeggaruu qabu dhaamsa jedhamu. Tole galatoomi. Dhaamsi kee xumuraa obbolootaaf ati dabarsitu? Dhaamsaan xumuraa obbolootaaf dabarsuu barbaadu albaamii maxxansi jalqabaa inni tokkoffaan kunii kwaalitii akka inni godhatu nus itti amannee hirmaannaa hedduun aarsaa hedduutti kaffalleerra. Sana qofa immoo osoo hin taane dargaggeessi abbootii kan ta'an harmootii kan ta'an ijoollee daa'imti xiqqoollee kan ta'an wanta kana albaamii kana irratti hirmaatanii kan gara fuulduraaf humna akka nu ta'uuf akka nu jabeessuu fi hundinuu irratti hirmaachuun irra jiraata. Tole galatoomii gaaffiif deebiin waliin taasisuu keedhaaf guddisnee si galateeffanna. Duraan dursitee waamicha keenya kabajjee bakka kanatti argamtee gaaffiif deebiin waliin taasisuuf heeyyamamoo ta'uu keef guddisnee si galateeffanna. Anillee keessummaa kabajaa gootanii na affeeruu keessaniif guddaan isin galateeffadha. Faarsaan afaan Oromoo maqaa gurmuu faarfattoota Yidiyaatiin hojjetamaa ture yeroo ammaa kana sadarkaa xumuraarra ga'eera. Atis akka nama faarsaa kana keessatti qooda fudhatee tokkotti faarsaan kun hojjetamee sadarkaa kanarra ga'uu isaatiif gammachuu akkamii sitti dhaga'ama? Faarsaan kun hojjetamee sadarkaa kanarra ga'uu isaatiif dhugaa dubbachuudhaaf gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Egaa akkuma beekamu hojiin tokko hojjetamee xumuramuudhaaf dadhabbii fi aarsaa hedduu akka nama kaffalchiisu beekamaadha. Atis akka nama faarsaa kana keessatti qooda fudhatee tokkotti dadhabbii fi aarsaa kaffalte sana har'a immoo xumura isaa wajjin ol bira qabde yommuu ilaaltu miira akkamiitu sitti dhaga'ama? Sadarkaa arraarra ga'uu isaa wajjin ol bira qabde yommuu ilaaltu? Miira natti dhaga'ame dubbachuudhaaf hojii kana hojjechuudhaaf aarsaa hedduu kaffalleerra, dadhabbii hedduu itti baasneerra. Dadhabbiin sun immoo akkasitti osoo namne har'a firii isaa arginee itti gammannee Waaqayyos nu gargaareera. Gammachuu guddaatu natti dhaga'ame. Dadhabbii isaa fi gammachuun isaa walii hin madaalu. Hojiin faarsaa kun maxxansa isa tokkoffaa akka ta'e beekamaadha. Gara fuulduraatti hojiin kun itti fufiinsa akka qabaatuuf maal utuu godhame gaariidha jetta? Akkuma beekamu maxxansi kun maxxansa tokkoffaadha. Hojiin kun itti fufiinsa akka argatuudhaaf immoo hundumtuu amanaan waldaa kanaa na ilaallata kan kooti jedhee faarsaa kana gaafa inni hojjetamee xumuramu baasii of hin waakkatin waan isa ilaallatuun. Dhuma irratti obbolootaaf dhaamsa ati qabdu maalidha? Ani dhaamsa ani dhaamuu barbaadu faarsaan kun dadhabbii dhamaatii guddaa booddee kwaalitii guddaadhaan
eebba guddaa isinii fidee dhufaa waan jiruuf eebba kanatti akka hirmaataniin dhaamsa isiniif qaba. Hayyee galatoome gaaffiif deebiin waliin taasisuu keedhaaf. Duraan dursitee waamicha keenya kabajjee gaaffiif deebiin waliin taasisuudhaaf eeyyamamtuu ta'uu keedhaaf guddisnee si galateeffanna. Anis Waaqayyoon guddaan galateeffadha. Waaqayyo sinaa eebbisu sinis afeerraa kana naa laattanii yeroo kanaatti waan na waamtaniif anis galatoomaa jechuu barbaada. Tamee xumuramuudhaaf aarsaa fi dadhabbii hedduu akka inni nama gaafatu beekamaadha. Atis faarsaa kana jalqabarraa kaastee keessatti hirmaachuudhaan dadhabbii fi aarsaa hedduu kaffalaa akka turte beekamaadha. Kanaaf hojii eebbifamaa fi qulqullaa kana keessatti akka nama qooda fudhatee tokkotti dadhabbii ture sanaa fi aarsaa ture sana sa'arraa wajjin xumura hojii kanaa wajjin ol bira qabdee yommuu ilaaltu miira akkamiitu sitti dhaga'ama? Egaa akkuma ati jette dhuguma dadhabbii baay'ee jira. Bu'aa bahii baay'ees qaba faarfannaa kana baasuuni. Sana keessatti obbolooti koo baay'een hirmaattoti baay'eetu keessa jira. Kadhannaan jira, soomaaf sagadii kadhannaadhaan ta'ee jira, horiidhaan gargaarsi baay'een barbaachisaadha. Faarfannaa kana haalli isaa mijatee iyyuu yeroo kanatti immoo sirratee bahuudhaafis immoo aarsaa baay'eedha kan kaffalame waan ta'eef kunis immoo gargaarsa Waaqayyootiin ta'e. Waaqayyootu nu wajjiniin jiraannaan yeroon isaa ga'ee jennaan ta'e waan ta'eef Waaqayyoon guddaan galateeffadha. Gara fuulduraatti maal yoo hojjetame faarsaan kun itti fufiinsa qabaata jettee yaadda? Itti fufiinsa hojii kanaaf immoo maaltu godhamuu qaba jetta? Egaa faarfannaan kun itti fufiinsaan akka inni hojjetamuu fi ammumaa kaasamee lakkoofsi kan biraansaa akka ba'uu fi ammumaa kaasee qophiin jabaan jiraachuutu irra jiraatan jedha. Kan hunduma isaa kan dursu immoo kadhannaadha. Kadhannaadhaanis waltumsinee jabaannee itti adeemuun barbaachisaadha. Koreen kunis immoo jabaatee ammumaa kaasee itti fufiinsaan jabeessee akka inni hojjetu yaada qaba. Tole galatoomi. Dhumarratti obboloota keenya bakka garaagaraatti argamanii fi dhaamsa ati qabdu. Dhaamsa ni qabu jalqaba obboloota koo warra kanarratti hirmaatanii kadhannaadhaan ta'uu danda'a, horii isaanii baasuudhaan ta'uu danda'a, humna isaaniitiin, yaada isaaniitiin, ogummaaf beekumsa isaaniitiin warra irratti hirmaate Waaqayyo isaanii eebbisu jechuun barbaada. Amantoota hundumaatiinis immoo baga gammaddan jechuun barbaada. Ni kan biraan wanti kun aarsaan isaa guddaadha waan ta'eef egaa amantootis hundumtuuyyuu hirmaannaan isaanii ho'aa ta'ee yeroodhaan bitatanii wanti kun qilleensarra akka inni nu ooluuf hundumtiyyuu akka waltumsu jechuun barbaada. Tole galatoomii gaaffiif deebiin waliin taasisuu keedhaaf guddisnee si galateeffannaa. Waaqayyo si haa eebbisu. Jaatiin qophaa'e kana keessatti qooda fudhatan keessaa muraasaa wajjin gaaffiif deebii taasisneerra. Isinis gaaffiif deebii namoota taasisneerraa waan hedduu akka hubattan hoomaa shakkii hin qabnu. Kanaaf faarsaan kun hojjetamuudhaaf dadhabbii hedduu fi aarsaa hedduu keessa darbee akka inni hojjetame hundumti keessan hubattaniitu jennee yaadna. Kanaaf bakka garaagaraatti namoonni argamtan faarsaa kana bitachuudhaan faarsaa kana irratti hirmaachuudhaan itti fufiinsa hojii kanaaf qooda akka fudhattaniif asumaan ergaa keenya isiniif dabarsina. Bakka jirtan maratti nagaan fayyisaa keenyaa fi gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isinii wajjin haa ta'u. Waaqayyo isin haa eebbisu. Gargaare Waaqni Eliyaasi Waaqni beedda buusu gaara keenya goree jabaanii kan tulloota raasu Waaqni nagaadhaan nama dhaabu walakkaa ibiddaa nu wajjin ta'uusaa agarsiise ija nama hundaa. Itti fufa deemsi keenya kanaan hin dhaabatu doona keenya nuuf kaa'ame jira ulfinatu. Itti fufa deemsi keenya kanaan hin dhaabatu doona keenya nuuf kaa'ame jira mo'ichatu.